Jireenya kottan nama sodaadheen beeku. Dhugaa garuu nan sodaadhe. Jiru nageenyi wallisaan godhamee ajjeefama. Namni godhamee ajjeefama. Yaa nuti hin deddeemnuuf nagaan bakka teenyu teenyaaf dhokannee tattaa'u jirraaf sanjalaa'u baafachuu jirra nutu. Wallahi akkan caalaa bultumee kana argeen akkan sagalee caalaa bultumee kana dhaga'een yeroo hunda maammassaa itti dhufee billichidee jedhu dhaabata. Yoo dhiirummaa dhiira si caalee jira moo Finfinnee sana keessa? Yoo gootummaa goota si caalee jira moo utuun du'iin sin faarsa siinan dhaggeeffadhu. Yoo dhiira garafuu funyaan keessa tokkos ta'e addan facaastu ati akkatti tokko san sitti. Jireenya kottan nama sodaadheen beeku. Dhugaa garuu nan sodaadhe. Dhugaan ilma waaqaati waan taateef dhugaa baay'een sodaadha. Nama sodaadhu. Maaliifan nama sodaanne seeti? Ittiin darbu. Namatti sin darbu. Yoo natti darbe immoo haadhoo kosoo ta'e hin dhiisuun. Waan godhe ittiin gabbine. Baay'ee. Jiru nageenyi wallisaan godhamee ajjeefama. Namni godhamee ajjeefama. Yaa nuti hin deddeemnuuf nagaan bakka teenyu teenyaaf dhokannee tattaa'u jirraaf sanjalaa'u baafachuu jirra nutu. Silaa deddeemne halkan horii dura kan lalaalaa gadi mamaaneeti walgahii teenya dhayne gisee achirraa baane qara boolla teenyaa. Ogo achi baane boolla jijjiiraa sanu akkasi jirra adeero akkatti jirru rabbi beeka. Rakkatta wallahi. Haa akka nuti itti jirru rabbi beeka. Eessa jira nageenyi masaraa takkitti inni keessa jiru sayyoo taate malee eessa jira nageenyi. Dhugaa keetii baabaa kee. Eessa jira. Ikoonomiin eessa jirti. Uummanni bitaabboo qarshii 10 bitachuu dadhabee biddeena qarshii 20 bitachuu dadhabee namni. Ifaan hin jiru shaamaa bitachuu dadhabee namni. Wallahi akkan caalaa bultumee kana argeen akkan sagalee caalaa bultumee kana dhaga'een yeroo hunda maammassaa itti dhufee billichidee jedhu dhaabata. Yeroo hunda caalaan bultumee gaafa maammassaa idajjeesu ifaan ifatti dhoksaa tokko malee saahibban isaa biraa dhaqee gadi waamee daqiiqaa keessa cuupheedhaan bakka 11 fayyaa waraanee ajjeesee deeme saahiba isaa tokko wajjin. Saahibni isaa kan jarri lama ta'anii wajjin gaafa dhaqanii ajjeesanii mucaa kana ajjeesanii alhamdulillah rabbil alamin waggaa lamman kanaa musadan kana harka namaatiin du'eenis shukran. Caalaa bultumee illee kanuma teeggataa quba qabaadhaa. Namni nama ajjeese harkuma namaatti du'a. Sini galee kanuma teeggata caalaallee. Maammassaa idii kan akkana caalaan bultumee xiqqeessee ajjeese kuni gaafa caalaan bultumee South Africa seenu huccuutti bitee caammaatti bitee ji'a 3 fayyaa hoteela qabee fi hoteelatti qallabaa ture maammassaa idii. Bineensillee nama harkaa nyaatee ka'ee nama nyaatu achi kaatee dubbadee bitee nyaattee ajjeefte. Akkamitti ajjeese beektu? Hoteela jarri caalaa bultumee bira galanu abbaa hoteela caalaa jarri caalaa bultumee bira galanuu fi maammassaa itti wal lole biyya sana keessatti. Achumaan abbaan hoteelaa sun waatti darbattee ergiteenna dhaqee ajjeesee jechuun halkanuma sana South Africa keessaa badee bule caalaan. Argitanii? Ijoollee argee nama 4 biraa dhaqee gadi waamee ajjeesee bara. Ragaa qulqulluudha. Uummalee waan dhoksaa wayii miti bara. Ijoolleen argee sun gisee jarri eeganii dadhabanii kaanii baanu mucaan bakka 11 waraanee lafarra gangalata. Maal taate Maammad? Kuno na waraanaa deemanii jarramma. Na waraanaa deeman. Caalaan achumaan baafatee biyya sana keessaa akka kanatti dhiiga ilma Oromoo qulqulluu dhangalaasee taa'eera caalaa. Maammassaa ilkaan caalaa Jawaarillee waa isaa dubbatee ture bara. Mucaan nama beekamtii qabudha. Fakkeenyaaf miidiyaa OMN gadi dhaabuu irratti nama gahee leencaa taphatee beeku. Maammassaa gargaarsa maallaqaatiin. Tujjaara bar biyya sana keessatti mucaa. Ga'een akka kanatti nyaatte badde. Hintura malee caalaan bultumee sarkuma namaatti du'aa kana quba qabaadhaa. Arrukutamuu isaa giseen argu waa tokko illee natti hin dhaga'amne. Tokkitti qirna gochuu didiya. Kan inni akka sanatti bakka 11 xafaxxafee ajjeese sunis lubbuudhuma. Lubbuudha inni lubbuun mana namaati. Hintura malee caalaarraa inuma kafalama. Akkuma mucaa sana ajjeesetti du'a caalaa bultumee maal jette naan jedhu. Baga si oolche caalaa koo duraan dursa. Si caala.
Yoo dhiirummaa dhiira si caalee jira moo finfinnee sana keessa? Yoo gootummaa goota si caalee jira moo utuun du'in sin faarsa siinan dhaggeeffadhu. Yoo dhiira garafuu funyaan keessa tokkos ta'e addan facaastu ati. Akkatti tokko san sitti himna moo akkatti qawwee qabatan sitti himna moo akkatti meeshaa qabatan sitti himama. Moo ati duutee gumaa kee Oromoon naa barbaadattee yaadda. Utuu lubbuun jirtu gumaa naa caaluun argamne argaa jirta jedhe. Moo Oromoon waggaan quba isaa nyaachaaf dhalasaa qaroo dhabe. Maal isin yoo qobaa deemuu sana immoo dhiistan maal sin ta'a? Oromoo dhibee Oromoo qaqqaalii dhibee yoo faana baatan yoo hin sodaattu taanaan yoo baatan akkas tumamtanii galtu taanaan hirreebamtu taanaan. Yoo duute silaa qobaa duutaati. Adda ishee keessa facaastee hin duutu yoo duute. Qawwee malee deemta mooti shugguxxii malee deemtaati katamaa sana keessa. Eeyus si gaafata. Maqaama mootummaan ta'in adda isaa keessa buustee hin duutu ati. Waggaan quba nyaachaaf naanti. Sitti himamu waa'een kanaa. Utuu sitti himamees immoo Hacaaluu argitee jirta. Siigalee. Namni du'a Hacaaluu argee of gatee na deemu Finfinnee keessa. Biyya abbaa kootiin jedhinaa Finfinnee. Aga ammaan Oromoon taane Finfinnee kana beekuu qabda. Hundi keessan kana quba qabaachuu qabdu. Du'a bicha meerraan jara artistii jara meeqatu jira. Guyyaa tokko titiisa artistii jara namni kaasee beeku jira Finfinnee sana keessatti. Utuu isaan nu arrabsanii utuu isaan cigoo meeqa odeessanii. Maalaan keenya kun Oromoonoo kan keenya jechaa jirtu biyyoo kan keenya mootummaan keenya jechaa jirtu eegumsa siniif illee eegumsi godhamuu dhabuudhaani saroonni karaa irraa dhufte akkas dhala keenya gootee akka barbaaddetti deemtee jechuudha. Waaqaa gaditti of eeggadhaa. Kana booda nuti boonyee sin awwaallachuu malee gumaa keessan baasuu tasuma hin dandeenyu. Kana beekaa kana immoo Hacaaluu irratti argitan caalaa of eeggadhu. Ani duute jedhee yaada malee hin hafteedhee yaadu. Du'a keessa amma reebicha keessa ammaa akka duutetti akka Hacaaluutti hin silaala. Of eeggadhu kana booda. Of eeggadhu abbaan barbaade si hawaamu adda isaa keessa baasii. Bakka duuti lama hin jiru duuteetta takka. Oromoo koo caalaa bultumee maal ta'e? Suurri isaa miidiyaa irra deemaa jira. Dhiigdi isaa dhangala'ee. Carraan ijoollee Oromoo reebamanii ajjeefamanii maaliif gumaa dhabuu ta'e? Eebbisaa addunyaa yaadadhaa. Usumaayyoo Muusaa yaadadhaa. Daadhii Galaanaa yaadadhaa. Hacaaluu Hundeessaa yaadadhaa. Caalaa bultumee jijjiirama kana keessatti nama gahee leencaa qabudha. Hidhatee hidhachiisee lolaa ture. Bara wayyaanee kai qeerroon kaanaa jedheetu qeerroo kaasee karaa cufneetu jijjiirama kana finne. Maastar pilaanii jedhee falmate. Uummata isaatiif sagalee ta'e. Biyya biraan qabnu eessa dhaqnee jiraannaa? Oromiyaa dhiisnee eessa deemna? Bara Oromoon biyya bulchu keessatti ijoolleen Oromoo karaa baatee karaa galtu maaliif dhabdi? Nutoo sin qabna jennee sinitti boonna. Abbaa argeetu nu reebee nu hidha. Maaliif nurraa calliftanii Oromoo? Warri aangoo irra jirtanis